السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel Halima Orootub jalatti argamtan welcome hordoftoota kiyashama akka fuunee kaalaaf biyya keessaa hundi keessanuu baga nagaan jiraattanii nageenyi kiyya hunda keessanuu isin haqa qabu isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma itti fufetti viidiyoon kiyya kan isinii qabadhee dhufe waa'ee sawaa majjaanaa warroota isiniin galle kaji namni baay'ee jira akka ittiin fayyadamne majjaana kana quban qabne ka galuu fi dide baay'ee jira. Warri isinii gale anin beekaa jettanii dhiisuu osoo hin taane share subscribe like godha warroonni YouTube channel kiyya haarawaa taatan. Warroonni dura immoo like share gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya waan beeka walii dabarsuu kan hin beekne ka birrii kaardiyaa itti guutetiniin yooma san bilbilee fi yaada ofii osoo hin baane maatii ofii harmee ofii firoota ofii kulli osoo yaada isaa hin fixanne osoo yaada isaa waan barbaadu ittiin akka barbaadetti ittiin dubbanne silkiin irratti citaa jechuudha. Afaan lama irraa haasa'uu hin danda'amu. Riyaala 20 miti 50 yoo guutte akka fedha keetii haasa'uu hin dandeettu. Afaanuma lama yoo muraasa haasofte malee walaakin majjaana kanaan yoo haasofte akka barbaadetti harmeetee ganama galgala dubbisuu dandeetta. Firoottan kee kulli waan barbaadde waan hajamte haasoftee ijoollee ta'e akka barbaadetti dubbisuu dandeetta jechuudha. Iimoon gizee maraxiratiin qabu ganaa magaalaa deemaa jedha ganaa mana intarneetaa deemaa jedha achittuu heloo jedhaa oolanii akka seena malee sirriitti seenu jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya warra intarneeta mana keessaa qabu ka magaalaa jiru osoo hin taane irra caala warri baadiyaa jiran ka magaalaa keessa jiru ka intarneetni mana hin qabne baay'ee jira. Kanaafuu isa kan itti fayyadamaa waan viidiyoo isinii hojjedhuuf isa kana warri beeytan share godha dabarsa kan beeyne baay'ee jira. Namni kenna gruupii ho'iitirra seene gruupiin sun waa'ee shabakaa aappii shabakaa kana gabbuufatanii itti guutan irratti namoota baay'ee jira. Oromoonni mucaa wayii gruupii hidheetiniin tiktookii keessatti aappii gadi buusanii riyaala 60 riyaala 30 itti guutanii majjaana intarneetaa hidhan keessa namoota baay'ee jira. Meenatti himi obboleessa kiyya akkaataa majjaanaa itti hidhanii isa biyya gara biyyaa bilbilan ijoollee baay'ee argaa gruupii san keessa ka jirtu jechuudha. Bilbilli kiyya waan guuteef ani gruupii san keessa yoosuu bahe an baay'ee argetiniin jira. Warroota mee akkaataa sawa majjaan itti hidhanii gara biyyaa bilbilatan natti himte jettuun ijoollee baay'ee arge. Kanaafuu egaa nasuma nasaalee isinitti hin guddisu warroonni maatiin an ta'in maatiin haftaan jajjabeessa. YouTubein kiyya waggaa tokko furrakkaa gaheetiniin jira hanga ammaa subscribe kuma takka guutuu hin dandeenye. Please subscribe godhaa like share godhaa na gargaaraa share godhaa subscribe illee godhaa akka dafee guddatee mooni guutuu isiniin jedhaa. Moo YouTubein kiyya isinitti mul'atu moo viidiyoo kiyyatu isinitti hin tolle. Egaa hordoftoota kiyyaa maali namni hundi isaa gadi aanan ka 2,000 gadi 3,000 gadi hin jiru hundi isaatu guddatee jira. Viidiyoo kiyya addisii waan jabaaneef YouTubeii kiyya akkana guddiftan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Egaa asumaan waan viidiyoon kiyya narra qabadhee dhufe haasaallee isinitti dheeresse akka isinii galuu fi sirriitti irra deddeebi'aa maaliif irra fiffiigee afaan takka dubbadheetiin viidiyoo hojjechuu ni danda'a. Kanaafuu maaliif namoonni hin beekne baay'ee jira akka quba hin qabne baay'ee jira akka birrii kaardiitti guutee fayyadamaa jiru alatti baay'ee jira. Kanaafuu namoota akkanaa kana dafee haa galuu fi akka sirriitti galaaf itti fayyadaman barbaada. Viidiyoo dafee dalagadhee bira taruu ni danda'a. Anillee akkuma nama kamiyyuu ani viidiyoo dafee irra fiigeetiin hojjechuun nan dhibne akka namaa galee namni sun itti fayyadamuu barbaada. Namni sun yoo itti fayyadame ana gammachuudha. Gaheen keessan baasii ittiin baaftanii maallaqa ittiin kafaltanii humna isin gaafatu like share subscribe godhaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya maaliif ijoolleen ta'e baay'ee jira. Internet hin qabne kamaatii ofii akka barbaade dubbisuu hin dandeenye birrii guddaan bilbilamuu hin danda'u biyya namaa kana keessatti ni beeytanii hundi keessanuu warroonni beeytan aniin beekattanii biran tarina share godhaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya kutaa tokkoffaa riyaala 6 akkamitti majjaana hidhannaa kutaa lammaffaa riyaala 9 akkamitti majjaana hidhannee gara biyyaa bilbilaa hojjedhee ittiin jira. Viidiyoo YouTube kiyya jala seenaa ilaala. Har'a
riyaala 10 akkamitti daqiiqaa 25 bilbilatuu dandeenya ka jedhutti dabarra. Egaa hordoftoota kiyya bilbila miseenjera keessanii keessa seentanii iddoo miseenjeraa ni beeytanii isa kana keessa seentanii gubbaa kanatti 900 barreessitan. Warroonni sawaa fayyadamtan jechuudha. 900 barreessitanii gubbaa kanatti warroonni sawaa fayyadamtan qofa warroota sawaa 900 gubbaa kanatti barreessitanii jala kanatti text messenger bakka jedhu kanatti kana isin mul'ata jedhanii yaada iddoo xiyyaa kana jechuudha. Bakka text messenger jedhu kanatti 87 diidama jettanii barreessitanii jechuudha. Awwala riyaala diidama itti guuttanii jechuudha. Riyaala 10 keessaa qabaattanii dirqama awwala riyaala diidama itti guuttanii geessitanii kaardii mobaayilii guuttanii geessitanii mana meseenjera keessa seentanii gubbarratti 900 barreessitanii jala kanatti immoo 87 27 sandeettachi guutanii itti ergitanii jechuudha. Amma yeroo asiin dura waan guutee majjaana hidheef amma nan barbaachisu jechuudha. Itti achi sandi godhuun maaliifi ani duraan majjaana hidhadhee waan qabuuf hin fixanne jechuudha. Haala kanaan isiniif gara jedheetanii yaada. Egaa hordoftoota kiyya mana meseenjeraa kaardii riyaala 20 eega guuttanii geessitanii mana meseenjeraa keessa seentanii gubbatti 900 barreessitanii jala kanatti immoo 87 diidama jettanii barreessitan kun isinitti mul'ata. Eega kaardii guuttanii geessitanii majjaana hidhachuu jechuudha. Riyaala 10 daqiiqaa 25 isin haasofsiisaa jechuudha. Itoophiyaa keessa abbaa barbaaddanitti bilbiluu dandeettan daqiiqaa 25 firoottan keessan ijoollee teessan akka barbaaddanitti yaada keessan sirriitti haasa'uu dandeettanii immoo caala isa kanatu isin fayyada akka barbaaddanitti xiratiin haasoftanii waan barbaaddan sirriitti dhageessanii yaada keessan dabarfattanii jechuudha. Inni kun riyaala 10 daqiiqaa 25 itti fayyadamtan. Egaa hordoftoota kiyyaa anamma waan birii keessan qabneef irra haqaa jechuudha. Isin riyaala 20 guuttattanii jala kanatti gubbatti 900 barreessitanii text messenger bakka jedhu kanatti 87 diidama barreessitanii itti achi sandi gootan. Yoo horroonni messenger isaa isiniin dhufne immoo 8 marraa 6 barreessitanii itti achi ergitanii jechuudha. Eega majjaana haala kanaan hidhattanii jechuudha. 8 marraa 6 barreessitanii itti achi ergitanii. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kiyya kanarraa kana fakkaataa irraa fayyadamaa isiniin jedha. Subscribe, like, share gochuun dagatinaa na jajjabeessa isiniin jedha. Maatiin haftaa viidiyoo babbareeda viidiyoo nama kenna fayyadu isinii qabadhee dhufaa. Namoonni baay'een jira share godha isin jedha. Telegram irratti, Facebook irratti bakka hundattuu share godha isiniin jedha. Please warroonni argitan maatiin haftaa isiniin jedha. Egaa warroonni YouTube channel kiyya akkami arganna jettan YouTube channel kiyya kunoo isa kana gubbarratti yoo isin akka barreessu barbaadan Haliima Orotube jettanii gubbaa kanarra barreessitanii YouTube keessan keessa seentanii search gootanii kunoo haala kanaan isinii bayaa jechuudha. Haala kanaan kunoo kunni riyaala 6 kun isinitti mul'ata dheetanii jedha. Kun YouTube kiyya jechuudha. YouTube keessan keessa seentanii Haliima Orotube jettanii yoo barreessitan haaluma salphaan isinii bayaa jechuudha. Kun riyaala akkaataa kaardii sawaa majjaana riyaala 6 daqiiqaa 14 Itoophiyaa itti bilbilannuu jedha. Kun kaasiin dura dalagee jechuudha. YouTube kiyya jala seenaa itti fayyadamaa faayidaa baay'ee irraa argattanii irraa fayyadamaa isiniin jedha. Ammallee viidiyoo biraa isinii qabadhee dhufaa. Kunillee akkaataa kaardii sawaa majjaan itti hidhan kaardii itti akkaataa itti guutan kanallee viidiyoo isin dura hojjedhee jira. Viidiyoo kiyya jala seenaatii irraa baradhaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaataa. YouTube kiyya akkaataa keessa seentanii search gootanitti argattanii isinii barreessitiniin jira. Egaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota kiyya share godhaa dabarsaa fi warroonni
beekne baay'ee jira itti fayyadamanii hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti.